Abbaa obboleessa jaarsanaaf noo jechuun si ibsuu hin danda'u gootannoon takkummaa jedhee isin lallabee jira noon ummata Oromoo hundaaf dhaamsa qaba. Ta'ama 8 hidhaa mana keessa ture noon isa xumuraa khalaas dhumte naan jedhe noo ganaa fayyita kanaallee Oromiyaa keessa naannoo itti naan jedhe dhumte naan jedhe dhumteen khalaas nageetti jechuu isaati. Ummata Oromoo sabri isin yaa kannu anafi sabri naa kannu takkummaa keessan jabeessa yaa ummata Oromoo yoo isinii galeen hoo booda ummata kanaafne ani waan inni isinitti himun jiru Allah finfinnee jedhe waan takka hin hambisne ana qabsoon hin beekne qabsoo keessan ana kennoon Allah ani Oromiyaa waan taateen beeku haatiin tiyya waan taateen beeku Allah isaan na barsiise Oromummaa noo jechuun goota takkallee isa gahin jiru kanaafu khalaas noon isinirraa deeme anarraa deeme takkummaa isiniin jedhe lallabe. Jabaadhaa yaa ummata Oromoo isin goota Oromoon goota Oromoon jagnaadha Oromoon leenca akka caaluutti osoo darbaamu osoo iyyuu isinitti du'e maaliif dubbadhu naan jettanii isin akka caaluutu isinirraa deemee barru leenca namuu hin dandeenyeen isallee kuchi isani kute khalaas noon hidhamee ture hidhaa mana hidhaatii miti ni hidhaniin harka miila afaan maaliif summii ture gaajachin isaan summii ture isaaf immoo summii waa'ee biyya isaa akkoo ibsumoo noon oksijiina isaarraa dubbatu biyya isaa noon Allah jannata isaa kannuufi achumatti kakkaa caaluu dhabdan ummata Oromoo noo qofaami obsa isin yaa kanno way maal jedhinaan jette obboleetti tiyya kanaa ol noon Oromoo jechaatiin hin maraatee bar kutarratti Oromummaa irratti maraate kana ni beeytanii ni maraate. Gubadhes keessa gubadhe dabree harka isaa gube nooma Oromoodhaaf waan hin taane qabaanin Allah mana nuu fuudhi lafa nuu fuudhin jedhaan noo deemitin ijoollee tala ta ummata Oromoon tuqunaan jedheen ani ummata Oromoon fedhu qotee bulaarraa kaasanii naa kannanii bar jedhe laal Allah tanoomo ani dubbadhu yaanaan jettan dubbadhee tunfixu ani sarratti hin baradhe maali Oromummaan hin beekun ture obboleetti tiyya.